صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا حر صحابة نبي صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا حر صحابة goota dirree waraanaa keessatti tasa moome hin beekne. Seenaa keessatti jaziiraa Arabaa gudditti yeroo jalqabaatiif bulchiinsa tokko jalatti akka bultu kan taasise. Loltoota mushrikoota Qureeshii duulchisuudhaan humna waraana muslimaa Madiinaa maadheeffatee ture kan injifate. Faallaa sanii ta'uun ammas ajaja waraana muslimaa ta'uudhaan humna mushrikaa kan cabse gootawwanii. Seenaan gootummaa isaa arraas bara 1400 caalaa ceete kan leelliftu kumaandara olaanaa waraanaa Khalid ilma Walid ilma Mughiraa al-Makhzuumiin sahaabaa hayyama rabbiitiin arra seenaa isaa daawwannuudhaan salaamtaa teessanis hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu isiniin jecha seenaa bahar Khalid ibn Walid irraa cirfaan waa xiqqoo hammaareetiin isin biraan gayaatii daqiiqaawwan muraasaaf qalbii guutuudhaan nafaana turaan afeerraatiyyaa. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا حر صحابة نبي Khalid ibn Walid akka lakkoofsa Awurooppaanota bara 585tti lafa Saawudii Arabiyaa irraa magaalaa Makkaa keessatti abbaa isaa Walid ibn Mughiraatii fi haadha isaa Lubaabaa al-Sughraa bint al-Haaris irraa dhalate. Abbaa isaa Walid ibn al-Mughiraan irreeyyi warra Qureeshii kanneen ifaa islaamaa ganamaa dhaamsuudhaaf qabsaa'an keessaa dure Bani Makhzuum kan of tuultummaa fi jibbansa islaamummaatiin beekamu ture. Khalid gama kaaniin ammas ilma obboleettii khaliifaa islaamaa lammaffaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ture. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا حر صحابة نبي yeroo sanitti jiraattonni Makkaa daa'imman isaanii akka aadaa fi afaan Arabaa isa sirrii san baratanii fi bu'aa bahii jireenya baadiyyaatiin humna isaanii akka jabeeffataniif ilmaan isaanii ijoollummaan gama baadiyyaa fagoo erguun nama maallaqaan guddisuu biratti akka guddatan taasisu turan. Khalidis akkuma ilmaan warra Makkaa kan gaafasii hundatti baadiyyaa lafa gammoojjii keessatti daa'imummaa isaa dabarse. Yeroo umriin isaa waggaa 6 guutu maatii isaatti dabalame. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا حر صحابة نبي Ijoollummaa isaarraa ka'ee gameessa aylii qabu kan ture Khalid maatii loltummaan beekamu Bani Makhzuum irraa nama dhalate ta'uu isaatiin wayita umriin isaa cimaa dhufu guluffii fardaatii fi tooftaa loltummaa barachaa guddate. Meeshaalee waraanaa yeroo sanii abalee yookaan sayfii, eeboo, wacaaftuu fi kan kana fakkaatan takka takkaan leenjee dhaabbii dheeraa fi bal'ina qonyee onnee gootummaa waliin kan badhaafame Khalid umrii finiintu dargaggummaa isaatti loltuu goobe kan ta'e ta'us gaafa nabiyyiin rahmataa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madiinaa turanitti nama dilas beekamu hin turre. Abbaan isaa Walid ibn Mughiraa garuu miidhaa yeroo ganama islaamummaa Makka keessatti ergamaa rabbiitii fi musliimoota irratti geessisaa tureen nama akkaan beekamuudha. Musliimoonni erga gama Madiinaa godaananii bulchiinsa islaamaa ijaarrataniin booda lolli baay'een warra Qureeshiitii fi musliimoota gidduutti kan taasifame yoo ta'u duula jalqabaa lola Badrii bara 623tti gaggeeffame irratti loltuun mushrikoota beekamaan Khalid ibn Walid hin hirmaanne ture. Obboleessaa Walid ibn Walid garuu lola san irratti loltoota muslimaatiin booji'ame. Khalidii fi obboleessi isaa guddaan Haashim ibn Walid hanga Madiinaa deemuudhaan obboleessa isaanii Walid walii galteedhaan gad lakkisiisanis tolaa fi arjooma muslimaatii fi islaamummaatiin onneen isaa kan boojame Walid obboleeyyan jalaa badee gama Madiinaa deebi'uudhaan homaa muslimootaatti makame.
akka lakkoofsa Awurooppaanota bitootessa 23 bara 625tti yookaan bara hijira sadaffaa ji'a Shawaalaa guyyaa 7 iddoon gaara Uhud jedhamtutti humna mushrikoota warra Qureeshiitii fi musliimoota gidduutti ammas lolli biraa qophaa'e. Hoomaan Qureeshota Makkaa nama Abu Sufyaan ibnu Harbiin jedhamuun kan durfamu yoo ta'u, hoomaan waraana muslimaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataa isaaniitiin durfama ture. Gama musliimootaatiin gootonni akka Ali ibn Abu Talib, Hamza ibn Abdul Muttalibii fi Musab ibn Umayr yoo hiriiran, faallaa saniitiin yookaan gama diinotaatiin Hind binti Utbah, Khalid ibn Walidii fi Amr ibn al-As immoo qondaaltota waraana mushrikootaati turan. Bitootessa 23 guyyaa aladaa yookaan dilbatam lolloowwan jalqabe. Gaara Uhud gubbaa iddoo barbaachisoo kan qabatan musliimoonni injifannoo goonfachaa dhufan. Lolli lammaffaa kunis injifannoo musliimootaatiin xumuramuuf wayita dhiyaatutti dubbiin garagalte. Gammachuu goobaan galuutiin kan ifoollaalan hoomaan muslimaa ajaja ergamaa rabbii cabsuudhaan diina isaanii doorsisaa iddoo isaanii lakkisanii gaararraa gabbu'an. Yeroo kana cinaacha laafaa muslimootaa kan hubate qondaalli gameessi warra mushrikaa Khalid ibn Walid loltoota isaa naanneessee humna waraana muslimaa hamartii isaa keessa naqe. Injifannoon gama muslimootaatti conqoltee turte garagaluudhaan mushrikootaaf deebite. Qureeshonni warra Makkaa gamnummaa fi gootummaa Khalid ibn Walid itti fayyadamuudhaan hordaan galatan, hoomaa waraana muslimaa injifatan. Akka lakkoofsa Awurooppaanota ji'a Majjiitii hanga Gurraandhala bara 627tti Qureeshota gosoota Arabaa biraatii fi Yahudoonni Arabiyaa keessa jiraatan waliin gamtoomuudhaan yeroo jalqabaatii fi yeroo maayyiitiif amantii Islaamummaa lafa tanarraa dhabamsiisuudhaaf gama Madiinaatti duula jalqaban. Waraana gamtoome kan loltoota 10,000 of keessatti hammate kana kan hogganu qondaalli waraana gameessi Khalid ibn Walid yoo ta'u, gama musliimootaatiin ergamaan rahmata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waraana 3,000 qofa qopheessuudhaan bobba'an. Lolli kun tooftaa boolloqotu Salmaan ibn al-Faris muslimootaaf baaseen injifannoo muslimootatiin xumurame. Lolli kunis lola Khandaqaa yookaan boollaa jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u, duulli maayyi Khalid ibn Walid mushrikoota bakka bu'ee taasisees duula kana ture. Akka lakkoofsa Awurooppaanota bara 628tti walii galteen Hudeybiyyaa ta'u waggaa 10f lola dhaabuu musliimoota Madiinaatii fi mushrikoota Makkaa gidduutti taasifamte. Yeroo qabbanaa kanatti ergamaan Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obboleessa Khalid kan Madiinaatti argamu Walid ibn Walid ofitti yaamuudhaan gamni akka Khalid osoo islaamummaa hin fudhatin hanga ammaa akkamitti turuu danda'e jechuudhaan raajeeffatan. Walidis xaliyaa barreesse gama Makkaa erguudhaan gama amantii nagaa gama islaamummaa akka dhufuuf Khalidiif waamicha dhiheesse. Jalqabumaa xaawota Qureeshonni gabbaranitti kan hin amanne Khalid ibn Walid islaamummaa qeebaluudhaaf murteesse. Irreeyyoonni Qureeshii kanneen akka Abu Sufyaan humnaan isa dhorkuudhaaf ka'an. Gootichi Khalid ibn Walid garuu dhokatee gama Madiinaa deemuu hin barbaanne. Aduu guyyaatiin uffata waraanaa uffate, hidhannoo isaa guututti guuttate, farda isaa kooraa yaabbatee handhuura magaalaa Makkaa keessa naanna'e. Islaamummaa fudhachuu isaatii fi gama Madiinaa deemuuf ta'uusaa ifatti labse. Sagalee isaatis ol fudhachuudhaan mee kan beera isaa hiyyoomsu ilmaan isaa hiyyoomsuu barbaadu yoo jiraate kottaan abbaa dhiirti islaamummaarraa na deebistu yoo jiraate asaabaatu je'ee gootummaan geerare. Irreeyyi warra Makkaa mataa qabatanii callisan. Sababniinis gootummaa fi cimina Khalid ibn Walid waan beekaniif. Salli ala Muhammad ya Mustafa al-Arabi, Makka nuraan dhalate Madiina deeman nabi, seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba nabi. Ji'a caamsaa bara 629 keessa
Khaalid imala isaa gama Madiinaa qaceele. Osoo amnarra jiru akkuma isaa islaamummaa qeebaluuf kan deemaa turan Amr ibn al-Aasii fi Usmaan ibn Talhaa waliin wal argan. Caamsaa 30 bara 629 Madiinaa yoo ga'an Khaalid guyyuma san gama nabiyyi rahmata Muhammad sallallahu alaihi wasallam deemuudhaan shahaadaa yookaan islaamummaa fudhate. Ergamaan rahmataatis gameessaa fi hayyuun akka keetii kun guyyaa tokko islaamummaa akka fudhatu ifattiin beeka ture ja'aniin. Salli alaa Muhammad yaa Mustafaa Larabii bakka nuuraan dhalate Madiinaa deeman nabii seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba nabii. Khaalid ibn Waliid islaamummaa fudhatee ji'a 3 keessatti hoomaan waraana muslimaa bulchiinsa Beezaantaayinii Roomaa jalatti Sooriyaa bulchaa kan ture Sharhabiil ibn Amiir mootii ja'amu ergamtoota muslimaa kan xalayaa ergamaa rabbii isatti geessan bifa sukkanneessaadhaan waan ajjeeseef isa waraanuudhaaf qophaa'an. Ergamaan rabbii loltoota 3,000 qopheessuudhaan akka ilmaatti kan guddisan Zayd ibn Haaris bobbaasaa waraanaa godhanii muudan. Yoo Zayd wareegame ilmi adeera isaanii Jaafar ibn Abu Taalib alaabaa islaamaa ol fuudhuudhaan loltoota akka dursu, innis yoo wareegame Abdullah ibn Rawaah bakka isaa akka bu'u akeekan. Abdullaanis yoo wareegame loltoonni duree biraa akka filatan itti himanii gaggeessan. Hoomaan waraanaa gama iddoo Muttah jaamutti qaceele. Fulbaana bara 629tti lolli finiinaan humna waraana Beezaantaayinii fi musliimoota gidduutti taasifame. Zayd ibn al-Haaris, Jaafar ibn Abu Taalib, Abdullah ibn Rawaah qondaaltonni sadeenuu osoo alaabaa islaamaa qabatanii ifiifis lolaa lolchiisanii dabareedhaan wareegaman. Hoomaan waraana muslimaa bobbaasaa yookaan ajajaa malee hafe. Akkaataa qajeelfama nabiyyiin kennaniin musliimoonni ajajaa filachuudhaaf walitti qabaman. Amaanaa fi ergama guddaa kanaaf namni filatame Khaalid ibn Waliid ibn Mughiraatiin gootaa fi gamna namaa. Khaalid itti gaafatamummaa kana hoggaa fudhatu hamileen waraana muslimaa garmalee gabbuuteeti turte. Gootaa fi qondaaltonni baay'een irraa wareegamaniiti jiran. Jalqabamoo taanaan baay'inni waraana garee lamaanii kan wal simu hin turre. Hoomaan Beezaantaayinii loltoota 200,000 yoo qabatu, hoomaan musliimoota loltoota 3,000 qofa of keessatti hammatee ture. Ta'us garuu ajajaan Ahariin Khaalid ibn Waliid tooftaa ittiin injifatan baafatan. Waraanni muslimaa humna haaraan akka waan cime diinatti fakkeesseetiin sammuu isaanii injifachuudhaaf jecha halkan yeroo dukkanaadhoo isaadhaan garee waraanaa hamma tokko of duuba deebisuudhaan guyyaa ifatti murnaan akka loltuu haaraatti hoomaa muslimaatti akka laaqaman taasisaa ture. Dhukkee guddoo kaasuudhaan waraana diinaa shororkee isaatii fi sodaachisaa ture. Lolli yoo jalqabamu musliimoonni murannoo fi gootummaadhaan lolan. Khaalidis fuulduratti hiriiruudhaan seefiidhaan falmate. Lola kanarratti Khaalid ibn Waliid seefii yookaan abaleen 8 harkatti cabxee seefii 9ffaatiin osoo lolu injifannoon muslimootaaf argamte. Seefii tanas ergamaan rahmata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seefii rabbii yookaan seefullah jechuudhaan moggaasan. Salli alaa Muhammad yaa Mustafaa Larabii bakka nuuraan dhalate Madiinaa deeman nabii seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba nabii. Kana booda gootummaan Khaalid ibn Waliid guutuu lafa Arabaa wal gayaa dhufe. Irreen mootummaa Islaamaatis daran cimaa dhufe. Musliimoonni bara 630tti magaalaa Makkaa to'achuudhaaf wayita kallattii 4 duula bananitti ajajaan kallattii takkaa Khaalid ibn Waliid ture. Sanboodaas ajaja ergamaa rabbiitiin lola diinota islaamaa waliin godhamu baay'ee irratti argamuun injifannoodhaan galeeti jira. ergamaan rahmata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'aan addunyaa irraa boqotan bara bulchiinsa Abu Bakaritti radiyallahu anhu
Khaalid ajajaa waraanaa waliigalaa ta'uudhaan muudame. Mormiilee bulchiinsa Islaamaa keessatti ka'aa turan kan to'ates isa ture. Bara bulchiinsa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuttis Beezantaayinii hanga Faarsitti mootummaa gurguddoo addunyaa cabsuudhaan alaabaan Islaamaa akka lalistu taasise. Loltoonni Muslimaa Khaalid jiraannaan injifannoon ni jirti jaanii amanuu jalqaban. Dureen mu'minoota Umar ibn al-Khattab garuu gooticha dirree lolaa goobaan galaa turee fi loltoonni Islaamaa ittiin dhaadatan kana aangorraa mulqe. Umar maaliif akka Khaalid aangorraa mulqe hoggaa gaafatamu deebisaan isaa gabaabduudha turte. Injifannoon tan Rabbii ta'uu agarsiisuudhaafi jechuudhaan murannoo musliimoota badirraa eewaluudhaaf qabu agarsiise Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا الصحابة gootichi Islaamaa Khaalid ibn Waliid erga Islaamummaa fudhaterraa jalqabuudhaan yeroo isa baay'ee lola irratti waan dabarseef Qur'aana Rabbii barachuudhaaf yeroo hin arganne ture. Kana waan ta'eef yeroo ajajaa waraanaarraa kaafamerraa jalqabe yeroo isaa guutuu Qur'aana barachuuf kenne. Yeroo isaa tan haftees barnootaa fi ibaadaadhaan osoo dabarsu guyyaan maayyii gahe. Dhibeen isa qabde itti hammaatte leenci dirree waraanaa keessa diinota irratti bookkisaa ture sun lafa ga'ee ciise. Sahaabonni baay'een isaan marsanii nahaafii turan. Khaalid gaddee dubbate. Qaama koo keessaa bakki godaannisa hin qabne hin jiru. Umrii tiyya keessaa baatiin yookaan waggaananitti lolatti hin dabarsin hin jiru. Amma garuu itillee irrattiin akka gaalli duutti ciisee du'u deema. Maal qaba osoon akka hiriyoottan kiyyaatti lola irratti shahiidee yookaan waraanate jechuudhaan sagalee sakaraataatiin dubbate. Sahaabonni isaan marsanii turan garuu ati seefii Rabbiiti jechuudhaan ergamaan Rabbii kan dubbatan waa malee miti. Seefiin Rabbii lola irratti hin tuutu injifannoon galte malee jechuudhaan isa jajjabeessan. Goonni dirree lolaa abbaan injifannoo baay'ee maayii irratti seefii isaatii fi farda isaa Umar ibn al-Khattabitti akka kennaniif dhaammate. Daqiiqaawwan maayii sakandiin maayii geesse. Khaalid ibn Waliid caamsaa bara 642 dhalatee umrii isaa waggaa 57tti addunyaa tanarraa gama biyyoo deebii hin qabne godaanan. Qabriin isaatis arra lolaan arraafamaatii fi diinni musliimotaa itti dhangala'atan jirtu magaalaa Sooriyaa Hoomsi keessatti argamti. Khaalid ibn Waliidii fi asaabotaan sagantaa tana keessatti maqaa isaanii dhawee fi warraan hin dhawinis hunda Rabbiin hojii toltuu isaanii irraa haa jaalatu. Ergamaa rahmata Nabi Muhammadii fi aalii isaa hundarratti nageenyi dachaan haa bu'u jechaatiin sagantaa tiyyatan irraa xumuram. Muhyiddin Abdullaahitiin ture qopheessee kan isin biraan ga'e. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا الصحابة نبي. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته